Damaan isaatuun dhiistu kaameraanis qabuu hin dhiisu madaamiillee ol darbuu hin dhiistu meenuma laala naddafaa jirti na fakkaata lafti halkaniin sa'a mana keessa fiigaa jirti num laala akiresii waasii wajjattu as deemte waa yaadaa irra qalbiin dhaabbatte waa yaadatar ija laallata bante tallaa jetti hayyee maali silaa ku asiira moo bishaan laata gawuu godhi bismillaa leenyottu yaada ija laallatara ilaala hojii kenna laata itti deebiste badabbo itti dabaluu itti mosee dhuguu itti laata malee itti buusaa jirti kabiraarraa hayyee badabbo qaruusee akka bara hin beeksifnee fi barbe akka malaa irratti naqqaaneef akkas godhaarti itti qadaadeechi kaayida fidafte sitti dhufte aywa ammallee deebi as deebi akkas deebi isitti hafa as deebi achi gargar gara tallaaja ekkuma xaradduu godhaatuma aywa amma argite kinoo dubbi ija laalladhumee gad laallemma saaloonni keessa waa jiraatanii gawa godhi laban muhalii balaata wayitti illee buustu akkasuma qabante aywa طيب أما اللي ستيب لب لكن ما ستيب أما اللي قلبي انقلت اللاجة سجرتي ستيب سنيتي أيوة إجلال أيوة أما جوكي ما قبض أما جوكي ما قبض هارتي بدبو استشوف هي كسوية جدي أفان ترى قدو لبني يوتي فسر رحفا إجلال لبو أما اللي ستيبيتك هي كسبة أكمل تردو ولا سيستم ولا سيستم أصديم كروشي نتين تقول لي كاميرا أصغر قلتك قبلات وانسا أسودي ستي همني لاد كذا صبرت مي صبريني تكام بليت تستيبي مي هو ما في قرطة لا في الربوتي لا فنبوتو جيفتي تي مي أستيبي كايا سكوتي تارتي إيه أستيبي تي أوبس أستيبتك كروتي جلالة تقوى ساني قلت أيوه يا دتي أما لي رديبتي بني بنتا إن شاء الله بني والكب تدف يا ركالو كان دلدف أكبني سيقوب الرجل سينكم قبلوا في الجورو ملي تدفلي بنيسي سيقوب باجرة ولا دالتي يا سنياتي قال فتمت بالعافية إن شاء الله إتدي أتك أدالتك أكوات ما واتك مبلي سنتي أفانت مثلا ترى لقوا فجوا وانياتي أرجوان كيس نياتي أرجع كده ورموكين أزدي بمية ملوات وجرا أسير جرا هلي بتكتي كبر ملبو هيك ما تتردو لا تمامر بكسم لبو ما أكسي والكبي والبوت إيه بدأ يسوع مطارو دواجل أيوة جوبز برافو عليك أما زديبي تكمل زيت أفتي زديبي لبو زديبي كافان تكان إيه لفسيبوز الأبان كي يدوران دم مان كتكوكو فنو يجيسين إيسو أسكابا دجوكي مساني يتاباتو بيسو سوني قد مدة جيسان بفني ساقو راجة مودي مسلا والكابات والله أتكال هديك سبحان الله أما سنديبي توري لبو كنت خلاص كنت بالعافية إن شاء الله سياسي في السجر كانوا في جورتي نجا أي قوة تتردد قلاتهم أيوة بس أكيد كتير رجال كانوا نراجعوا أيوة لبو السندي بتو كراكو تتى خلاص كراكو تتى تونو ولا جرت هنا بفي جوراجل وقال لا نجولك يا جماعة رماتوني دامو برباد كانت هاتنا كانوا سنتاني akka shari'aatti fatwaa sin godhu nyaata mana keessa nyaattu shari'aan sin dhooggitu garuu achi fuutee karaa biraa dabarsuu shari'aa sin dhooggitu garaa kan keetii nyaachuutti waan namatti akka rakkoo hin qabu kanaaf akkanatti ilaalka lakkafaa osoo hin taane waa fedha keessanii waa humna keessanii fudhattanii jechuudha fudhattanii isaan irraa fudhattanii takka ammoo waan dhugaatii yoo ta'e immoo kopheetti yookiin barcaqatti naqattanii fayyadamuudha malee ija laallataa ka dhuguun kan kee oolle lama kameraa kana isin qabu jechuudha akka jiru fi qabu osoo hin taane wayitti buufadhaa fayyadama arabni jechuudha araba lama jira arabni tokko kayoo ati nyaattu garaa gubu jira arabni tokko ammoo
haati nyaattu akkuma garaa dadhabdu sanittuyyuu hin nyaati siin hin jettu. Harka caalu aramni garaa ofiiti gubatti malee garaa ofiiti aarti malee hin nyaati siin hin jettu haqiiqaa jechuudha. Yoo ofiisii kennitu sitti qeessite siif kennite malee. Garuu ati kun wanti akkan macalistee mana arabaa keessa deemu osoo hin taane waa ijaa argite hunda ufuma gagguuri wayiif fayyada. Ifti tiyyaati dalagaa kana dhiibaa oolta namni abbaa kanaa siin hin jiru. Ammoo aramni illee naa kennite jettanii eeggatina. Aramni nyaata naa kennite jettanii eeggatina. Sababni isaa sa'aatii siisii kennu sanii ati beelofte bileeftu garaan kan kee warri gee wanna fuudhu dhabe. Jidduu sanitti miidhamta. Tokko sani lammata irratti jechuun aramni yoo sii kennitu baay'iste siif hin kennitu. Haga fedhinnaa keetii sanitti akkati barbaadu sanitti hin kennitu. Amma haara wadhattee miti hagasuma sitti haa kennitu. Xiqqishuma sii jechuu fudhachuu jalqabe ofiidha. Hin fudhati siin hin jettu ammoo jarri. Amala isaanii keessa hin fudhati siin hin jettu gara dadhaba malee. Osoo kennaati fudhati siin jedha dhugaa rabbiif iyyuu. Sa'aatii kanatti nyaate siin jedha osoo kennaati. Isaan gara dadhaba malee hin guggubatan malee afaan hin baafatanii nyaata kana fudhati siin hin jedhan. Ati ammoo sodaatin arabannaa kennattee eeggatin waan garaa kan kee barbaadu nyaadhu. Hin dhoksinillee maaliif dhoksita? Maaliif dhoksita? Hin gubatti malee afaan si fuutu. Sitti iyyiti malee yookiin ammoo tola nyaattaa midhaan baay'ee nyaattaa maal wanni isaan naman jedhan baay'eedha. Haqa fedha hayyituu qaba. Iyya sanuu danda'uudhaaf hooti garatti waa nyaatte yoo garaan kan kee nyaata qabaate. Kanaaf obboleettii tiyya hanna osoo hin ta'in ifatti nyaadhu. An dhugaa rabbi jechuudha. Gaafa mana kana jalqaba dhufi ani mana biyya arabaa manni kun anaaf lammata jechuudha. Manni anaaf lammata. Mana duraatti akka biyyarraa dhufeedhaan waggaa takka abbaatii lama akkas dalaginatti fakkaate allaa walam mana sanitti nyaanni hin jira. Garuu ofiisii kennanii takka ka ofiisii kennitu kanallee inuma sii kenniti osoo haarofti wanni sii an qabdu keessa osoo haarofti birdistii keessa jiru ka ofiirraa nyaatanii keessan naa kennan tokko hanqin isa kana ka ofiirraa nyaatanii quufanii kan jechuudha. Ka birdistii keessa ammoo jechuudha. Tallaajaa ta'ee guyyaa lama booda bahee jika ka haarawaa jechuudha. Tokko rakkinni mana sanii nyaata irratti isa kana. Garuu kan nyaattee irraan biistanii haguma dandeetti naaf kenniti. Garii ammoo yeroo tokko haarawalee naaf hin kenniti. Haa ta'u garuu waggaa takkaaf iji baatee lama guggubataa akkasuma jiraata bahe. Haga mana kana seene ammoo jechuudha. Nyaanni akka mana saniitti hin jiru. Uummanillee qabeenya akka mana saniitti waliin gitu. Ta'ullee mana kanatti jalqabar ismannaa kennaa ture geejjibuu faayidaan qabu. Imanaa kennite haga tokko. Yaani waan qabdurraa imanaa kennite. Achi booda guyyaa takka nyaanni mana dhabame anaaf sababa ta'uudhaaf. Nyaanni mana dhabame daakuu mana jira. Daakuu godhadhee nyaadhe. Ana achirra harka isii jalaa bahe. Waggaa baay'ee taa'e osoo waggaa hagana taa'e isiniin jedhe waggaa makan hunda ta'etti anaan jettan. Amma waggaa san isiniittiin himu gurratti isin calawe. Waggaa baay'ee taa'e kan umrii nama tokko mana kana taa'e kana nyaata kiyya ofii nyaadha waan barbaadurraa jechuudha. Hin dhossu ammoo dhugaa rabbi biddeenallee amman godhadha manatti biddeenallee barbaade ijuma isaanii afaan godhadha marqa soo barbaade ijuma isaanii afaan godhadha jechuudha. Maa godhatte illee naan hin jettu. Maaliif akkas goote illee naan hin jettu. Maaliidhaan na barteerti waan ta'eef mana kiyya. Asii fuudhee hin bahuuni asitti ammoo nyaadha. Dantaa irraatti hin qabu jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya mana arabaa keessatti nyaata keessa seeraan nyaadha. Gaafa isin nyaata seeraan nyaattan qaamni keessanillee hojiidhaaf danda'a. Yoo akkanumatti walumaa gadi fiitti nyaata takka garaa hin qabdu araba sodaadhaaf garii isaaniif barbaadu osoo arabni kennitee fi sodama arabaatiif gattaanii osoo nyaatin nyaanni sun guyyaa guutuu akkasii qadaada oola. Kun ammoo dogongora. Kanarraaf qusadhaa. Maaliidhaaf yoo nyaata san qabaatti gadhaabatte dalagde gadhaabatte jechuudha. Dhugaa rabbiifu gadhaabatte hojjettee hojii sanillee dandeetta waan ta'eef kiiftiitiyya. Qaama kan keetiifis gaariidha waan ta'eef. Kana isiniin jedha inshallah hata kana hata fokkata kana osoo hin taane hattee illee nyaatte homaa miti garuu hata fokkataa hatina hata akkuma argitanii ofii qabdanii hafuura keessa itti galchuu osoo hin taane midhaasanitti waa isin barbaachisa irraa buufadhaatiin nyaadhaa yoo hojisiillee sodaattanii. Kaameraan inshallah kaameraa tokko miti kaameraa 100 galchitu yeta abbaatu waa hattee achi baateen immoo kanaaf akkasiin jedha ulfaadha nagaa oola olmaa gaarii isinii baa ta'u dhaamsaa fi qoosaa viidiyoo tana keessatti I think namni hedduun waan kanaadhaan miidhameedha yaada akka yaada kiyyatti
Kana musinin jedhaa ulfaadha galatooma rabbi inshaallah warra biyya ofiitti gahee jireenya bareedu jijjiraatu rabbi nu haa taasisuniin jedha turtii gaarii. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ameerikaa jirra godaannee kijiba kiyya wajjiin akkasii amma rafuu inni nu abboo isin biroota nafa jiriyyuu salaatee umman nagatti hoola rabbi sin waliin haa jiraatu.